mala maltee shira hedduu xaxaa baay'ee godheetu bakka kana gahe. Akka qoosaattis bakka kanaan ka'u. Isteeppiin kun deemee dhufee bakka amma gahu kana gaheera. Amma gammoojjiirraa baadiyyaarra magaalatti baanaa osoo hin taane magaalarraa handhuura sana qabachuutti deemnaadha sagantaan keenya. Achi dhagaheera. Handhuura sanatti deemuutiin booddee bilisummaa arguu yookaan itti wareegamuu qofa sadarkaan itti aanee jiru. Bilisummaa arguu fiduu yookaan itti wareegamu. Isteeppiin sana darbu hin jiru. Isa xumuraatii jechuudha. Isteeppii akkasii kana keessatti adeemsa akkasii keessatti takkaa buqqisnee qabachuu, takkaa gadhiisnee bahuu sun seeruma riphee lolaati. Nama beekuuf ni gala, nama hin beekneef immoo yoo ibsiteefiitu hin galu. Bakka akkas deemnu kana keessatti immoo wanti harca'aan tokko jira. Wanti waliin dhoksine. Qabsoon keenya baadiyyaa bosona hamaa gammoojjii baay'ee fagoo keessa miti kan inni jiru. Hawaasa keessa oollantiire. Amma eessa jirra? Hawaasa keessadha jirra. Lafa qonnaa Oromoo irradha jirra. Waliinidha oolla. Waan goonu hundumaa ni arga uummati keenya. Sana sobuun hin danda'amu. Lixni Oromiyaadhaa waggoota muraasa darbaniif dirree lolaa fi hokkoraa tahee lammiilee rakkoo hamaadhaaf akkuma saaxiluu itti fufetti jira. Rakkoon akka lola kaaba biyyattiitti xiyyeeffannoo addunyaa hin arganne kun ammoo taatee kanaan dura Wallaggatti hin beekamne keessummeessuus itti fufee jira. Ajjechaa jumlaa saamichaa haleellaa buqqaatii fi badiin raawwatamaa jiru Wallaggaa biyya bunaa magariisa ta'ee fi akkasuma hawaasa barate horateef ammoo dirree waraanaas ta'uu agarsiisee jira. Rakkoon guutuu Oromiyaa jiraatus ammoo sababoota adda addaatiin rakkoon gama lixaa walxaxaa fi qooda fudhattoota garaagaraa ammoo kan hirmaachiseedha. Waggaa darbe qofaa ajjechaan bakka tokkotti dhibbaan lakkaa'aman suukanneessaa ta'anii fi kan ammaan dura baramee hin beekamne raawwateen yoo Beenishaangul ta'e malee bakka biraa biyyattiittis hin mudanne ture. Lola Tigraay dura ammoo rakkoon eegale ammallee furmaata hin argatin jira. Rakkoon gama lixa Itoophiyaa kun hammaachuu malee furmaata erga dhabes waggootaaf deemaa jira. Jecha suukanneessaa fi badii garaagaraan hidhattoonni Amaaraa kan himatamuu eegalan keessumaa booda kana godina Wallagga Bahaa akkasumas Horroo Guduruutti badii raawwateen boodaadha. Godinoota lamaan keessumaa ammoo gara gammoojjiitti hawaasni Amaaraa bara dargii qubatee fi hawaasa achi jiru waliin ammoo walta'insaan jiraata ta'ullee namootni ammoo nu jalaa du'anii jiru jechuudhaan sochii fannoon taasisu waliin ammoo wal qabatee walitti bu'insi dhalachuus itti fufee jira. Warri Oromoo wajjin jiraachaa turan amma garuu gumaa nama duraan nu jalaa ajjeefamee ture san ammoo baafanna jechuudhaan Oromoo argatan ajjeesuudhaanis guma baafachaa jiru. Guyyaadhaa guyyatti namninis du'aa jira. Uummanni Oromoo ammoo yeroo himan isuma kaleessa nu waliin nyaateetu nu ajjeesaa jira jechuudhaan himu. Hidhattoonni Amaaraa haleellaa haaloo bahuudha jedhameen ammoo godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruutti lammiilee nagaa Oromoo irratti raawwataniin Oromoonni hedduun ajjeefamanii jiru. Qabeenyinis barbadaa'ee jira. Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jardaagaa jaartee dabalatee aanota garaagaraa keessa jiraatu qabeenyi qaban waan jalaa barbadaa'eef qe'eedhaa baqatanii jiru. Namoonni achi keessatti du'an namoota hedduudha. Namoonni kun ammoo namoota baqachuu hin dandeenye jaarsa umrii 90 keessa jira jechuudhaan kanneen reeffi mana keessatti gubate jiraachuus himanii jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo uummanni Oromoodha yeroo dhimma rakkoo lixa Itoophiyaa kana gaafatuu fi fannoo himatu ammoo aboo shaneen isinirraa haa dhoorguu gara jechuuttis deemaa jiraachuun saaxilamee jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad waraanni bilisummaa Oromoo waboon fannoo loluu qaba jechuun isaa ammoo eenyu mootummaadha jedhanii akka gaafii keessa galan nama godhas kan jedhamaa jiru yeroo ammaan tana lola lixa Oromiyaa dabalatee jiddu galeessaa fi akkasuma kibba Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruuf kisaaraawwan garaagaraa isarra qaqqabaa jiruu fi qabeenya mootummaa mancaa jiruuf ammoo waraana bilisummaa Oromoo
woboo mootummaan itti gaafatama yoo godhu fannoo Amaaraa Oromiyaa gama lixaa bakkoota hedduu keessatti uummata Oromoo danuu isaanii lubbuu galaafachaa jiruu fi manneen isaanii ibiddaan barbadeessuun qabeenya saamaa jiru ammoo itti gaafatama otoo hin godhin bira darbuudhaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon isinirraa dhorkuu qaba jechuudhaan dubbachuun isaa ammoo mootummichi mootummaa Oromoo akka hin ta'inii fi akka waan Oromoon isa filatee bakka isa hin buufatanitti ifatti boodhaanis if beeksisee jira kan jedhan keessa beektonni fannoon Amaaraa ammoo wal qindeessuudhaan mootummaa biyya Ahmadiin deeggarame otuma mootummaan naannoo Oromiyaa humna poolisii fi milishaa ijaaree qabu akkasumas gama biraatiin ammoo humni raayyaa ittisa biyyattii Oromiyaa keessatti bobbaafamee jiru abbaa barbaade ajjeesuudhaan ganda barbaade ammoo ibiddaan barbadeessee qabeenya ummataatis saamee namoota barbaades butaa jira. Kuni ammoo kan ta'aa jiru bara mootummaa TPLF fi mootummoota Amaaraa keessa otoo hin taane bara mootummaan 4 kiiloo jiru kan Oromooti jedhamaa jiru ilma abbaa gadaa Abiyyi Ahmad keessatti hoggaatu ammoo rakkoon gama lixa Oromiyaa kun furmaata kan argatu yoo mootummaan dhugaadhaa kan uummata Oromootiif quuqamu jiraate qofa jechuudhaanis keessa beektonninis dubbachaa jiru. Hayyoota Oromoo callisiisuun miidiyaalee Oromoo hunda cufuudhaan kan warra nafxanyaa qofatti maallaqaan fayyadamaa turuun amma gatii guddaa akka isaan kafalchiisaa jiru Shimallis Abdiisaa fi Muummee Abiyyi Ahmad waan hubatan fakkaatu. Warra akka xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa nafxanyootii likkii galchuudhaan beekaman haal dureedhaan afaan qabachiisanii callisiisuun isaanii kottee duudhaan akka Oromoo irratti ammoo dhiichisus godhee jira. Amma mootummaa Abiyyi fi Shimallis Abdiisaatiifis kottee duudaa rakkoo taatee jirti. Rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti adeemaa jiruu fi dhumaatii uummata Oromoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru akka waan ofii gochuudhaan ammoo yeroo nafxanyaan gabaafattus mul'achaa jira. Dhumaatii uummata Oromoo irratti Wallagga Bahaatti raawwate lubbuu hedduu galaafate dabalate raayyaan ittisa biyyattii nu fixaa jira. Kaambiin sabni Amaaraa qoftiin keessatti hidhamaa jiru Shawaa fi Wallagga keessa jira jechuudhaan iyyanii wal iyyisiisaa jiru finxaaleeyyiin Amaaraa hundi isaanii. Miidiyaalee warra Amaaraa kan mootummaan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaadhaa ammoo maallaqaan dhimma itti bahaa turan hundi isaanii Abiyyi fi Shimallis Abdiisaa ganuudhaan gara fannoo finxaaleeyyii Amaaraa ganuudhaan mootummaa Abiyyi duula Hamaas irratti bananii jiru. Akkuma Oromoon finxaaleeyyii Amaaraa balaaleeffatu isaanis raayyaa ittisa biyyattiitiin hangafanii 4 kiiloon tan Onak Shanee taatee jirti jechuudhaan duula Hamaas banaa jiru. Waraanni Jeneraal Birhaanuu Juulaa Onak Shaneedha. Uummata Amaaraatiif diina Amaarikaa jechuudhaan yoo qawwees hin qabaanne uleedhaa fi dhagaadhaan ofirraa dhorkaa jechuudhaan miidiyaaleen kottee duudaa hundi isaanii labsaa jiru. Aktiivistootaa fi miidiyaaleen isaanii hundi kanuma lallabaa jiru. Har'a ammoo aktiivistoonni Oromoo fi miidiyaaleen Oromoo hundi isaanii tarkaanfii Muummee Abiyyi Ahmad irratti fudhachaa ture dandamachuu dadhabuudhaan kan badan nafxanyaan gooba baaftee sareen alaa fi keessaa ammoo iyya sammeessitee dhugaa Oromoo dhumaatii saba Oromoo kan ofii taasifachuudhaan humni raayyaa ittisa biyyattiis ammoo Onak Shaneedha. Woboo hidhachiisaa Oromoo tiksaa jira Amaaraa fi fannoo ammoo lafarraa fixaa jira jechuudhaan iyya iyyisiisaa osoo Oromoon ammoo rafuu keessaa fi alaanis wal kakaasuu irratti argamu finxaaleeyyiin Oromoon ammoo walirratti duuluun isaa kisaaraadhaafis isa saaxilee jira kan jedhan keessa beektoonni. Miidiyaalee Oromoo cufuun ammoo hayyootaa fi qondaalota paartiilee siyaasaa Oromoo hidhaa buusuun isaanumayyuu warra mootummaa rakkoo hamtuu ta'ee jira kan jedhan. Amma Oromoon tokkummaa isaa jabeeffachuudhaan kan hidhamee sidhaa keessaa hiikuudhaan gara diina waloo ofirraa rukutuuttis deebuu qaban dhaamsa jabaa biyya keessaa fi ala darbaa jirudha. Hoogganaan olaanaan humna deeggarsa saffisaa yookaan RSF Suudaan mootummaa ofiisaa Suudaan keessatti dhaabuudhaaf akka jiru dhaadate. Jeneraal Muhammad Hamdan Dagaaloo fi Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin Suudaan ammoo bakka lamatti qoodachuudhaaf yoo walitti dhaadatan mul'ataa jira.
ajajaan humnoota deeggarsa saffisaa yookaan RSF Suudaan Leetanaal Jeneraal Muhammad Hamdan Dagaaloo waraanni biyyattiidha kan magaalaa buufata Suudaan baha biyyattiitti argamtu keessatti bulchiinsa isaa ni hundeessa yoo ta'e inninis ammoo kaartuum magaalaa guddoo ofii taasifachuudhaan mootummaa akka hundeessuuf jirus akeekkachiisee jira. Dureen humna waraana dafee qaqqabaa Suudaan Hamdan Dagaaloo kan maqaa maasu ammoo himeeti jedhamuudhaan beekamana suuraa X kan duraan ammoo Twitter irratti maxxansaniinis humnootni isaa seera qabeessa ta'uu baatanillee ammoo murtee dhuunfaa Al-Burhaanii obsa olaanaadhaan ilaalaa jiru jechuudhaan waa'ee hoogganaa waraana biyyattii Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii kan dubbatan namni kamuu Suudaan bakka bu'ee akka dubbatuu fi seera qabeessummaa akka qabutti ammoo of ilaalus hin heeyyamnuuf jedhan Jeneraal Muhammad Hamdan Dagaaloo akeekkachiisni dursaa humna dafee qaqqabaa Suudaan RSF kunis ammoo gabaasaalee miidiyaa biyyattiidha akka hoogganaan waraana mootummaadha masaraa pirezidaantiif waajjira muummee ministeera dhimma alaasaa magaalaa buufata Suudaan kan naannoo galaana diimaa keessatti ijaaruudhaaf ammoo karoora qabate gabaafamu ordofeeti. Magaalattiin tun ammoo erga walitti bu'insi waraana idilee fi humna deeggarsa saffisaa jidduutti walakkeessa iblaatti eegalame kaasee akka buufata opereeshinii mootummaa